laal obboleessa kiyya yeroon tun akka nama hin goone takka illee hin qabdu. Yeroon tun sa'aa feete ol si kaasti, sa'aa feete ammoo gad si buusti. Kanaaf obboleessa kiyya rakkattuu, dheebottuu, beeleytuu yeroon tun akka nama hin goone hin qabdu waan ta'eef yeroon tun akkuma si dhuftetti dabarsuudha qabda. Garuu akka yeroon si goote hunda hin ta'in. Kanaaf yeroo tana sa'aa nama if biraa dhabdee fi sa'aa firra keessi bira hin jirre sa'aa waa hedduu kophaa taatee iraartee rakkattu hedduutu jira. Sa'aa kana keessatti yeroon tun maal feeti ni beekta obboleessa kiyya rabbi keetti akkasi dhiyaattu si gooti. Nama haqilii qabuu fi nama sammuu qabu yoo taate sa'aa teetti yeroo teetti fayyadamu akkasuma fayyaa teetti fayyadamuudha. Kanaaf maal jennu beekta as-sihhatu wal faraaq waan jedhamu takka jira. Kanaaf yeroo fi fayyaa qabaanan obboleessa kiyya ati nama jabaadha. Ati nama bika guddaa gahuu danda'u takka. Kanaaf yeroo keetii fi fayyaa keetti fayyadamnan waan feete godhuu dandeessa. Yeroo fi fayyaa teenyatti haa fayyadamnu isiniin jaa. Wassalaam.